magaalaa jireenyaaf mijattu gochuuf keessatti bu'uuraalee misoomaa guutuufiin murteessaadha. Magaalaa ammayyeessuuf ammoo pilaaniin akka hoogganaman hojjechuu fi hooggansis kutannoo qabaachuun murteessaa akka ta'etu himama. Magaalaan ammayyoofnaan guddina aadaa fi hawaasummaa argamsiisuu keessatti gahee olaanaas qaba. Ajandaan keenyas magaalaa ammayyeessuuf hojii hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti leenjisaa fi qo'ataa misooma magaalaa barsiisaa Takkiyyee Adam jireenya tarreessaa dubbiseera kunooti. Galatooma asiniin jennaa yeroo keessan irraa aarsaa gootanii yaada nuu kennu qophaa'uu ta'uu keessanii fi galatooma asiniin jenna. Suuraan baay'ee galatooma. Magaalaa jechuun maal jechuudha? Baadiyyaa irraa maaltu adda godha? Galatooma dhimma magaalaa kanaan wal qabatee hayyoonni baay'een akkasuma biyyoonni baay'een hiikkaa garaagaraa itti kennu. Biyyoonni baay'een haaluma qabatama naannoo isaan irraa ta'anii daangaan kun magaalaadha, daangaan kun baadiyyaadha jedhaniiti kan teessanii. Akka waliigalatti biyyoonni hundinuu wantoota akka ulaagaatti kaa'atan jira. Kiraateriyaa kana biyyoonni tokko lama fudhachuu danda'u, biyyoonni tokko fudhachuu danda'u, kaan sadii afuris fudhachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaadha jechuudhaaf baay'inni uummata naannoo san jiru murteessaadha. Rokkina yookiin deensitii kiiloomeetira iskeelii tokko irratti nama meeqaatu jiraata. Inni jedhulleen akka ulaagaatti kaa'anii sosochii dinagdee naannoo sanitti gaggeeffamu. Fakkeenyaaf biyyoonni baay'een hojiiwwan qonnaan alaa naannoo sanitti gaggeeffamu parsantii meeqa jedhanii akka ulaagaatti kaa'atu jechuudha. Qonnaan alatti daldala ta'uu danda'a, hojii mootummaa ta'uu danda'a, tajaajila adda addaa ta'uu danda'a. Qonnaan alatti parsantii meeqa kan jedhulleen akka ulaagaatti warri kaa'an jiru. Akkasuma babal'inni bu'uuraalee misoomaatiis kiraateriyaa yookiin ulaagaa naannoon tokko magaalaa ittiin jedhamu keessaa tokko. Fakkeenyaaf biyyoonni ifa daandiirratti galu akka ulaagaatti fudhatan jiru. Biyyoonni asfaaltii yookaan daandiin jiraachuu malee magaalaa hin ta'u jedhanii kaa'anii jiru jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan biyyoota muraasa osoo fakkeenyi isii ilaalle biyyoonni fakkeenyaaf akka Norwee Awurooppaa jechuudha. Naannoon uummata 200 ol qabu kamiyyuu magaalaa jedhanii fudhatu. Akkasuma biyyi Turkii achuma Awurooppaa fi Eeshiyaatti kan argamtu naannoon isii tokko magaalaadha jechuudha. Namoonni 20,000 ol argamuu qabanii jetti akka ulaagaatti kaa'ate jechuudha. Biyyoonni akka Kanaadaa yoo fudhanne kiiloomeetira iskeelii tokko irratti namni 400 ol argama taanaan naannoon sun magaalaadha jedhanii warri kaa'an jiru. Akkasuma biyyoonni Afrikaa keessaa biyyoonni akka Swaazilaand warri jedhamu jira. Swaazilaand Afrikaa keessatti argamtu kun lafti duwwaan lafa jiru tokko seeraan labsamee Adumarraa ka'ee magaalaadha ta'ee jee labsamnaan lafti sun magaalaadha jedhanii kaa'atu jechuudha. Itoophiyaatti ulaagaan magaalaa tokko magaalaa jechisiisu keessumaayyuu yoo maal guuttattedha gama bu'uuraalee misoomaatiin? Egaa ulaagaan lafti hundeeffama pilaanii magaalaa bara 2008 irratti akka Itoophiyaatti magaalaa jechuun maal jechuudha? Maaltu baadiyyaarraa adda baasee ulaagaan kaa'atee jira. Inni kunis akkuma isaanii baay'ina uummataa lafa kaa'atee jira. Sosochii dinagdee naannoo sanitti gaggeeffamuu lafa kaa'atee jira. Akkasumas administreetiv baawundarii bulchiinsa mataa isaanii akka qabaatan lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf lafti yookaan naannoo uummanni tokko uummanni 2,000 ol gurmaa'ee irra jiraatu yoo ta'e tokko. Lammaffaa immoo uummata 2,000 jiran keessaa parsantii 50 fi sanaa ol sochii dinagdee qonnaan alaa irratti kan bobba'an yoo ta'e akkasumas naannoon san bulchiinsa yookiin administreetiv baawundarii yookaan ammoo munisipaalitii yoo qabaatti naannoon sun magaalaadha jechuu ni dandeenya jedha lafa kaa'ate. Isa kana immoo 2,000 ta'aniif qofa osoo hin taane ulaagaa sun qaamni ilaalu jira jechuudha. Fakkeenyaaf lafti baadiyyaa ta'e tokko dirqan uummanni 2,000 ol ta'ee akkasuma daldalli irra jiraate achumarraa magaalaa goona. Sontaan ragaan sun guuramee qaamni dhimmi ilaalu laalee yoo xiqqaate uummata 2,000 san keessaa parsantiin 25 fi sanaa ol mallatteessanii baay'inni manneen barnootaa achi jiru. Sochiin dinagdee naannoo sanatti gaggeeffamu. Tajaajileen hawaasaa achitti argamu. Bu'uuraalee misoomaa akka daandii ibsaa yoo jiraatan kun hundi ragaan sun guutamee qaamni ilaalutti dhaqee san booda mirkanaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf magaalaa jechuudhaaf bu'uuraalee misoomaa murteessaadha. Baay'inni uummata naannoo sanii murteessaadha. Deensitiin yookaan rokkinni naannoo sanii murteessaadha jechuudha. Kanaaf ulaagaan kun biyyaa biyyatti garaagarummaa haa qabaatu malee haala waliigalatti yoo ilaallu wantoota afran kan akka ijoollee fayyada magaalaa jechuudha. Uummata 2,000 ol keessaa immoo parsantiin 50 ol hojii qonnaan alaa irratti yoo hirmaatan. Fakkeenyaaf daldalaas ta'uu danda'a. Hojii tajaajila adda addaa ta'uu danda'a. Hojii mootummaas ta'uu danda'a. Miti mootummaas ta'uu danda'a. Hojiilee nan ikonomik agriculture activity irratti yoo bobba'an ta'e
akkasuma fakkeenyaaf naannoon sun magaala akka maqaa wayii administrative boundary wayii kan maqaan dhahamu yoo jiraate jarri kun akka ulaagaa magaalatti kaa'ataa jechuudha. Haa ta'u garuu labsiin hundeeffama magaalota naannoo Oromiyaa bara 2015 ba'e wantoota baay'ee kaasee magaalaa sana keessatti wantoonni baay'een ilaalamu jira. Inni sun fakkeenyaaf galii magaalaan sun maddisiisu akka ulaagaatti ta'uu danda'a. Poteenshaalli magaalli sun qabdu akka ulaagaatti ilaalama. Bu'uuraaleen misoomaa magaalli sun guuttattee jirtu akka ulaagaatti taa'ee jira. Akkasumas kallattiiwwan misoomaa isiin qabdu yookiin ammoo potenshaal isiin qabdu maali jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun magaalaan takka gara sadarkaa isaaniitti guddachuudhaaf ulaagaa magaalonni lafa kaayyatan jechuudha. Magaalaan eega kana ta'e adeemsi magaalummaa immoo maal jennee ilaaluu dandeenya. Magaalummaa jechuun adeemsa jireenyi ilma namaa tokko baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamudha. Kana jechuun namni gara godaansaatiin gara magaalaatti dhufuu danda'a. Namoonni sababoota adda addaatiif gara magaalaatti godaanu. Tokko baadiyyaa keessa bu'uuraaleen misoomaa gahaan hin jiru yoo ta'e, haalli jireenyaa achi ulfaataadha yoo ta'e, balaan uumamaaf balaan namtolchee baadiyyaa keessatti baay'inaan kan jiraatu yoo ta'e, fakkeenyaaf caamni gammoojjummaa yoo jiraatu, waraanni adda addaa yoo jiraatu ta'e, namni baadiyyaa dhiyeessee gara magaalaatti dhufa jechuudha. Magaalaan kun ammoo hanguma jirtu saniinuu maal qabdi wantoota atiraaktiif ta'an fakkeenyaaf industirii yoo dhufe magaalaa keessatti hundaa'a. Investimentiin tokko magaalaa keessatti hundaa'a. Kanaaf namni hojii dhabaan tokko hojii barbaachaaf baadiyyaarraa gara magaalaatti dhufa jechuudha. Barnootaaf gara magaalaatti dhufa jechuudha. Inni kun maali? Magaalummaa jennaan. Waan lama qabatee dhufa. Waan gaarii qabatee dhufa. Sarraa hojii uumuun waan gaariidha. Innoveeshin hojiin kalaqaa waan gaariidha. Industiriin babal'achuun waan gaariidha. Akkasuma magaalummaan kun rakkoolee qabatee dhufa. Magaalaan lakkuma bal'atuun yakkoota magaalaa keessa babal'atan kan magaalummaa wajjin dhufa. Isa kana immoo maal gochuu qabna? To'achuu qabna jechuudha. Kanaaf magaalummaan gaariidha. Yoo maal ta'e gaariidha? Yoo seeraan hogganne. Magaalota ammayyeessuu fi sochiin godhamaa jira. As keessatti paarkoota yookaan immoo giriin eeriyaa fa'aa kana babal'isuunis jira. Ga'een isaanii maali laata? Baay'ee gaarii. Magaala hawaasa isiitiif mijattuu taate uummanni immoo gammadee keessa jiraatu uumuudhaaf magaalota keenya kana magariisummaadhaan paarkii adda addaatiin miidhagsuu nu barbaachisaa jechuudha. Kun ammoo bu'aa baay'ee qaba keessattuu magaalaan keenya jaarraa ganna tokkoffaa keessatti magaalaa ammayyaa uumuudha miti. Kana jechuun magaalaa ismaarti sitti jechaa jirra. Magaalaa yakka keessatti hidhate magaalaa dinagdee mataa ofii maddisiisuu dandeessu jechaa jirra. Kana gochuudhaaf ammoo paarkii fi giriinarii yookaan magariisummaan kun gahee bal'aa qaba. Bu'aa qilleensaa ni qaba. Fakkeenyaaf magaalonni akkuma beekamu industiriin kan jiru magaalaa keessaa. Geejjibni baay'een kan jiru magaalaa keessaa. Industiriinis magaalaanis faakteriin adda addaatis geejjibni kun qilleensa kaarban daayoksiidii magaalaa keessatti gadhiisaa jiru. Isa kana xiqqeessinee uummata kanaaf qilleensa gaarii, qilleensa nagaa, qilleensa fayyaa fiduudhaaf magariisummaa barbaachisa. Inni biraa baayodaayivarsitii jennu kana fakkeenyaaf duraan bineensota gaara keessatti barbaadaa ture miti. Haadha garuu paarkii magaalaa keessa yoo dhaabbatu leenca argineen beekni magaalaa keessatti ilaalla. Itti gammadaa jirra, itti bashannanaa jirra. Akkasuma rakkoo guddaa magaalota Afrikaa ta'e balaqqeessa gubbarraa gad balaqqeessa kun asxaanitti balaqqeessa. Daawwitii irratti balaqqeessa, manneen ijaarsaa irratti, fooqii yookiin gamoo gurguratti balaqqeessa. Isaan kun ammoo maal fidaara ho'a fidaa jiru. Teempireecharii magaalaa akka malee ho'aa jira. Isa kana hunda xuuxee hambisuu kan danda'u magariisummaa fi paarkii kana akkaataa bu'aa qilleensaati yookaan environmental benefitiitiin jechuudha. Inni lammaffaarratti dinagdee maddisiisa. Giriinarii tokkoffaarratti hojii uumamu. Iddoon sun iddoo duraan balfatu fakkeenyaaf magaalaa baatu yoo fudhanne naannoon haqa magariisummaa ta'e namni dhufee daawwatu, turizimiin dhufee daawwatu kun duraan balfatu ture. Haqa garuu magariisummaan paarkii irratti ijaaramee himaasaan irratti hundaa'ee galii argataa jira. Magaalattiin miidhagduu taatee dhufanii daawwataa jiru. Kanaaf iddoo biizinasiin itti hundaa'u godhaa jira. Iddoo turizimii ta'aa jira. Miidhagni magaalaatiif illee baay'ee bareedaadha jechuudha. Zaatis aesthetic value isa jennu sun. Magaalaan miidhagdee jechuun hawaasni jireenya gaarii jiraata. Hawaasni jireenya bareedaa jiraata. Akkasuma immoo environmentally, economically, socially hawaasni waa hundaan fayyadamoo ta'aa jechuudha. Gara biraatti social benefit qaba. Yoo fudhattee jiraatte pilaaniin magaalota keenyaa duraan iddoo mijataan qabu. Iddoo namni taa'ee wajjin itti taphatu qabu. Iddoo maatiin dhaqee itti bashannanu hin qabu. Har'a garuu paarkii sana dhaqee taa'ee haasa'ee bashannanee waliin mari'atee deebi'a. Kanaaf sooshaal pileejin uuma. Hawaasa walitti fida jechuudha. Hiriyoota walitti fida jechuudha. Isa qofaa miti. Magariisummaan yoo jiraate, koriidarii magaalaa yoo jiraate, ammiiraaniin wookii godhu, saayikiraaniin deemee achi dhaqe. Kanaaf ispoortii hojjechaatiin jira, fayyummaa qaama kiyyaallee argadheetiin jira jechuudha. Inni kun maali? Paarkiidhaan giriirii magaalaa keessa jiru saniiti. Kanaaf magaalaan kun ammayyummaa keessatti environmental benefit yookaan haalli qilleensa naannoo magaalaa sun akka sirriitti deebi'u, akka ho'i hedhatu, akka qilleensi gaariin gadhiifamu godha. Miidhagina magaalaa fidaa jira. Yaada bal'aa ulaattanii nuti galateeffannaa ulfaadha. Ayyee ulfaadha isinillee baay'ee galatoomaadha.
Oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Jiraattonni aanaalee godina Wallagga Bahaa waggoottan sadan darbanitti sababa rakkoo nageenyaatiin miidhaa malee wanti buufanne waan hin jirreef nageenya amma mirkanaa'uu eegalee tikfachaa hojii misoomaa jalqabamee fiixaan baasuuf ni hojjannaa jiran. Mareen nageenyaa kilaastara aanota godina Wallagga Bahaa keessatti mata duree nageenyi qabeenya waliitii waloodhaan tikfannee waloodhaan misoomna jedhuun gaggeeffamaa jira. Warraaqaa Yoseef. Konfiraansiin nageenyaa kilaastara aanaa Sibuu Siree, Gudayyaa Biilaa, Waamaa Agaloo, Bonayyaa Boshee, Gobbuu Sayyoo fi Sibuu Siree dabalatee qaamoleen hawaasa adda addaa bulchitoonni aanaalee kunniinii fi qaamoleen nageenyaa irratti hirmaataniiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa fi hawaasni konfiraansicha irratti hirmaatanis kan biyya gargaaru hojjetu, waan biyya guddisaa hojjetu, waan biyya misoomsaa hojjetu, waan uummata kana facaasu irraa deebi'u, gara misoomaatti deebi'u, gara hojii guddinaatti deebi'u, uummata keenya gorfachuu, ijoollee keenya gorfachuu, bakka carraa argannetti, bakka bunni dhugamutti, bakka daandii irra deemamutti ijoollee keenya karaatti deeffachuun dirqama keenyadha. Nagaan barbaachisaadha. Yoo nagaan jiraate malee misoomni hin jiru. Kanaafuu nagaan barbaanna. Qaamni hidhatee bosona jirus karaa nagaatoo dhufe otoo galanii, otoo nagaan bu'ee, otoo misoomne, otoo biyya keenya waliin eeggannee barbaachisaadha. Nageenya kana ittifachuu fi namni hundumtuu wal dhaggeeffatu. Sabaaf sablammii qabanne nama tokko illee nama waaqayyo uumee lafa jirtu nama mootummaan keessatti bushaa jiru kun hundumtuu afaan tokkoon jaada tokkoon wal dhaggeeffannee waliin taane hojii keenya irratti nageenya keenya takka bobbaanu misooma barbaannaa misooma takka ceenu. Sagalee waaqayyo dubbii waaqayyo akka jedhutti mootummaaf bitamaadha. Kan qeesaarii fi jedha. Kan mootummaa nurraa barbaadu mootummaaf goonee raawwannee bitamnee jiraachuun dubbii waaqayyo nu ajajaachaadha. Kanaaf akka waldaa keenyaatti nuni waa'ee nageenyaa fi boonyee kadhachaa jirrachaadha. Bulchaan aanaa Sibuu Siree obbo Bajjii Moosisaa naannichatti nageenya waaraa dhugoomsuudhaaf qindoominaan aanaalee ollaa waliin hojii hojjetameen hawaasni fuula isaa gara misoomaa fi nageenyaatti deebisee hojjechaa jiraachuu ibsani. Aanoleen kilaastara Sibuu Siree nagaa fi nageenya isaanii eeggachuu keessatti qindoomanii hojjechuu keessatti waan komataman kolleen qaban. Kanaan alatti magaalaan keenyas haa ta'u aanaan keenya birmadummaa ishee eeggachaa diina qaanessaa walitti hidhachaa hojii misoomaa, hojii siyaasaa, hojii nageenyaa irraan takkaa tarkaanfachiisaa bara kanas karaa adda ta'een hojii keenya itti fufsiifnee jirra. Nageenyi humna nageenya kabachiisan qofaatiin hin mirkanaa'u kan jedhan bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa namni kamuu ofiisaa irraatii ka'ee dhuunfaanis ta'ee qaamolee nageenya kabachiisan waliin gurmaa'ee hojjechuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun murteessaa ta'uu himani. Hundumaan tokko taane harcaatuu diinaas loojistikii odeeffannoo diinaa adda addaas kan farra nagaa ta'e kamuu gorsinee qajeelchinee goolabatti gochuudhaaf konfiraansiin nageenyaa olaanaa qaba. Ajajaan komaandii poostii Bahaa Wallaggaa Birgaader Jeneraal Hamsaaluu Kumsaa nageenya akka mirkanaa'uuf kutannoo qabaachuun barbaachisaadha. Kunis mana hawaasa hundumaa keessaatii ta'uu qaba. Hojiin misoomaa fi hojiin nageenyaa eegalamee jirus itti fufsiisuudhaafis hawaasni aanaalee ollaa olitti dhiyaachuudhaan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu ibsani. Nageenya keenya waliin finna yoo jenne waloon akkamittiin uumamu? Yaadaan sirni keenya sirni moo'ichasaa yaadaan malee hidhannoodhaan miti. Garuu arras taane nageenyaan aagalanii harkaa laadhatanii kan yaada qaban immoo yaadaan haa dhufanii arrayyuu humna kanarraan geessisnee yaadni mo'ataa yaada mariiti waan ta'eef gara mariitti haa dhufanii jedhaa jira. Waltajjiin dhimma daawun sindiroomii fi saaleessa sammuu irratti hubannoo uumuu Koomishinii Diinagdee Afrikaatti gaggeeffame. Dhimmi kun akka Afrikaatti hubannoon waan irratti hin kennamneef xiyyeeffannaan kennamaa jiru xiqqaa ta'uu hundeessaan faawundeeshinii Dibooraa obbo Abbaaduulaa Gammadaa himan. Waltajjii kanarratti biyyoonni Afrikaa fi ambaasaadaronni biyyoota garaagaraa hirmaataniiru. Roobiyaa Barraa. Dhimma daawun sindiroomii fi saaleessa sammuu walqabate irratti waltajjiin hubannoo uumuu dhaabbata Dibooraa faawundeeshiniin qophaa'ee fi qooda fudhattoota biyyoota Afrikaa fi ambaasaadarota biyyoota garaagaraa hirmaachisee galma gamtaa Koomishinii Diinagdee Afrikaatti gaggeeffameera. Hundeessaan faawundeeshinii Dibooraa obbo Abbaaduulaa Gammadaa faawundeeshinichi erga daawun sindiroomii mucaa isaanii Dibooraa mudateen booda ijoolleen akkasii hedduun jiraachuu malu yaada jedhuun faawundeeshinichi kan hundaa'e ta'uu waltajjii kanaaf ibsaniiru. Bu'aa kanaanis ijoolleen hedduun kan yaadataman ta'uu fi gargaaramaa jiraachuu dubbatu. Ammas dhimma kana irratti hubannoo gahaan waan hin jirreef dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu dhaamsa dabarsaniiru. Akka Itoophiyaattis akka Afrikaattis beekamtii kennuu dadhabu akkanatti dhalatan gargaarsa barbaachisu argatanii barnootaan fayyaadhaan bakka guddaa ga'uu danda'u. Garuu achi akka hin geenye gargaarsi godhamu baay'een hin jiru. Kanaaf waltajjiin kun awwaarnesii san uumuudhaaf gargaarsi sun akka argamu godhuudhaaf keessumattuu immoo Afrikaanonni waliin akka hojjennu waliin akka wal gargaaru akka walitti hidhamnu godhuudhaaf hin gargaara. Akkasumattis Afrikaa duwwaa hin ta'in Awurooppaan baay'een hirmaachaa jiru. Innis keessatti hirmaachaa jira.
jira hunda qabannee hojjechuudhaaf nu gargaara jechuudha waan guddaadha. Dhimmi kun akka gamtaa Afrikaatti beekamtii argachuun isaa Afrikaanota gidduutti hariiroo keenya cimsinee hojjechuuf nu gargaara kan jedhan immoo qindeessituu sagantaa Down syndrome Kenya Roslyn Buruudha. It's going to help us change the policies that are there. Africa combined, we are going to come together at least. Imaammata sirrii hin taane jijjiiruuf nu gargaara. Afrikaanonni walitti dhufnee kan biyya tokko keessa jiru ilaaluuf wal deeggaruuf nu gargaara. Fakkeenyaaf manneen barnootaa Down syndrome Itoophiyaa keessatti argeera. Kun waan gaariidha. Akka gamtaa Afrikaatti beekamtii argate waltajjiin kun qophaa'uun isaa tarkaanfii tokko fuulduratti deemu keenya agarsiisa. Faawundeeshiniin Dibooraa erga hundaa'e waggoota 5 kan lakkoofsise yoo ta'u ijoollee Down syndrome waliin dhalatanii fayyaa fi barnoota isaanii irratti oolmaa daa'immanii irraa eegalee hanga leenjii ogummaaf teeknikaatti kan hojjetuu fi imaammataa wal qabatees yaadota gorsaa kan dhiyeessu ta'u hojii raawwachiistuun dhaabbata Dibooraa Faawundeeshin Beekii Abbaaduulaa ni himu. Dhaabbatichi yeroo ammaa kana ijoollee 1900 galmeessee deeggaraa kan jiru ta'uu himuun daa'imman kun dandeettii garaagaraa kan qaban ta'uu fi dandeettii isaanii bakka itti hawaasaaf agarsiisan keessaa immoo waltajjii akka kanaati jedhu. መማርም ማንበብም ግጥምም የሚጽፉና ብዙ ቦታ የደረሱም ስራ ላይም ተቀጥሮ ያሉትን ልጆች ijoolleen kun barachuu dubbisuu walaloo barreessuu shubbisuun bakka garaagaraa kan ga'anii fi qacaramanii hojii garaagaraa kan hojjetan jiru warra kana hojjechuu akka danda'an waltajjii kanarratti agarsiisuun danda'ameera. Akka addunyaatti jiini kun ji'a Down syndrome irratti hubannoo uumuu jedhamee kabajamaa jira. Qooda fudhattoonni waltajjii kanarratti hirmaatanis dhimmi kun dhimma qaama hunda ilaallatu waan ta'eef hunduu qindoominaan irratti hojjechuu akka qabus eeraniiru. Waltajjii kanarratti agarsiisni garaagaraa daa'imman kanaan dhiyaateera.